Egaa sabni kun jaarraa 16 dhufe wanta isaa kennan malee waan namaa kennu qabaachuu hin qabu. Maaliif uummata duraan ture uummata turaatti dhufe waa hundaayyuu silaa isaantu isaa kenna malee waan isaa kennu hin jiru. Haa ta'uutii garuu mul'atu faallaa kanaati jechuudha. Irbaata isa jennu iraata nu taasisan jechuudha. Iraata. Kanaafuu amman keenya ta'uu hin danda'u. Keenyayyuu kun jedha jechuudha. Warri jiru mataan isaanii du'e Oromoo keessa nama mataan du'e. Namni lubbuu du'uu wayyaa mataa du'e barbadaadha. Nama mataan du'e. Namni mataan du'e nama rakkisa. Namni lubbuu du'e ofumaaf bada. Homaa rakkoo hin qabu. Namni mataa du'e baay'een isaa nama rakkisa jechuudha. Irbaata ho'attee nama gaas deebisee waan biraa jedha jechuudha. Kitaaba sarara tokkoon dubbisu waa tokkoon godhu taa'eetuma raajaa jechuudha. Ana baluuti. Uffata jaanoo jedhamu jira jechuudha. Jaanoo. Amma fakkeenya warri qimaanti jaanoo miidiyaa jedhanii miidiyaa bana. Jaanoo miidiyaa. Jaanoo jechuun uffata adii guyyaa ayyaanaa uffatamu. Keessattuu warri ulfaatoon jaarsoliin keessattuu uffata abbaa muudaati. Abbaa muudaa jechuun immoo hayyuu Oromoo kan gadaa tolche jechuudha. Warra gadaa tolchan. Koree gadaa tolchite. Koree gadaa hordoftu gadaa to'atu. Check and balance gadaa administration. Maqaan isaa dhaamaan jiru amma gadaa waan surree mataatti maratee deemu kanaan ani isaanii waliitu hafee jira. Waan isaan sirrachuu dadhabee gadaan sirrachuu dadhabee gadaan bakka isaatti deebi'uu dadhabeefu abbaa muudatu bakka isaatti hin deebiin. Abbaan muudaa jiraachuu qaba. Akkanatti keessaa hirribnee ansaa gannee namaa itti makaa Araba itti guuraa jiran amma afaan Arabaa itti guuraa jiran jechuudha. Bullukoon afaan Oromooti. Farda maaliin luugamu? Luugaam jedhanii. Luugamu maal luugaam jedhani? Waan meeshaa farda hunda afaan Oromooti waam. Luugama jedhu kooraa jedhu ol koruu irraa dhufe kooranii. Egaa wanti nama isinii kaasu kun hundi murteessaadha beekaa. Waan nyaataati, waan uffannaati, waan bittaa gurgurtaati. Kana kan hin uummatin waan biraa hin uummataan gaafidhuma ani isinii dhiisudha. Shaashii waan adii shaashiidha. Qabadda afaan Oromooti. Asirraa fudhatan. Cuukkoo akkasumatti fudhatan. Bassoo akkasumatti fudhatan. Kottee akkasumatti fudhatan. Dooqaa jedhanii fudhatan. Rafuurraa irafti jedhan. Rafuun irafti ta'e. Rafe arrafe. Du'aadhanis arrafe jedhu mitire irrafe beeka. Irrafe. Rafuurraa iraftii ta'e arrafee ta'e. Kana yaadadha. Reeffan gaalaala arrafee jedhuun arrafee jedhuun reeffa isa jedhu jechuudha. Suuqii sussuuqanii achirraa fuudhanii gurguru suuqii afaan Oromoo. Michillee lolaati. Nagaa keessanii akkam jirtu hordoftoota Michillee miidiyaa baga jiraattan. Baga nagaan nu eegatan isiniin jenna. Egaa hordoftoota keenyaa waan baay'ee yaada wal jijjiirraati jirra warri argitanii viidiyoo keenya ilaaltan waan baay'ee waan karaa namatti agarsiiftu wayii waan xixiqqoo waan guddaa miti. Isinii dhiyeessaati jirra. Isinis kanammoo ilaaltanii yaada fi yaadannoo keessan nuu kennitanii fi namoonni akka ilaalaniif faffacaaftan galatni guddaan isin haa ga'u galatoomaa isiniin jecha. Mee ittaan sineet immoo har'a immoo waa'ee manni kun jaarraa 16ffaatti dhufe jedhan kan. Jaarraa 16ffaatti achii ka'ee as ga'e jedhanii waanuma kijibaa walitti guuranii waraqata lafarraa fixanii sammuu namaas jaanjeessanii kunoo dhaloonni jaanjee dhaloonni isaan gara kanatti ol bu'amu kun jaanjee saba kana akkaataa malee fi akka maleetti ilaalu kana dhugaan isaa eessaayyuu baruu danda'a. Beekuu waanuma godhaniyyuu waan nyaatanuu waan dhuganuu waan ittiin oolanuu waan irra bulanuu waan afaan jedha kanayyuu afaan keenya maalodha jedhan kanayyuu eessaa akka fidan beekuu maal takka keessa jiru beekuu isa jedhu ilaaluudhaan mee hariiroo egaa sabni kun jaarraa 16 dhufe wanta isaa kennan malee waan namaa kennu qabaachuu hin qabu. Maaliif uummata duraan ture uummata turaatti dhufe waa hundaayyuu silaa isaantu isaa kenna malee waan isaa kennu hin jiru. Haa ta'uutii garuu mul'atu faallaa kanaati jechuudha. Faallaa kana keessaa immoo afaan irratti kan arginu jechuudha. Afaan Giizii fi afaan Amaarinyaa jedhamu kun afaan Giizii 125 AD irratti jalqabe namnu dubbachuu kan jalqabe 125 AD irratti jalqabe kan immoo gara barreeffamaatti jijjiire nama Farmanaaxas yoo ta'u inni immoo 334 irratti kan afaan Giriik irraa gara afaan kanaan barreessutti Fataskaana
naannoo kaabaa kanatti tolche. Achi keessatti jalqabame haa ta'uti akkuma feettuu jalqabu giiziinis afaan guututti afaan giizii afaan jecha afaan oromoo of keessaa qaba. Isa kana yeroodhaaf waan bal'inaan nama keenyaafis ifuu hin dandeenye bal'inaan waan hin jirre gara afaan amaarinyaa isa jedhamutti deebina. Afaan amaarinyaa akka afaanitti hojiidha jedhee kan jalqabe jaarraa 16ffaa keessa. Sana dura afaan dubbiirra darbee waan barreeffame gabbayee baay'ee barreessee hin jiru jechuudha. Haa ta'uti kan uuman warra aga'oo jedhama. Warra kana dura viidiyoo irratti isin hojjenne uummata mootii Zaaguwee sanaan kalaqame. Sababni inni itti kalaqameef immoo loltootni garagaraa saba afaan garagaraa dubbatan warra keessa afaan kanatti fayyadamuutti warri giizii dubbatuuf warri afaan oromoo dubbatuuf warri afaan biraa naannoo kanatti dubbatu walitti makameetu jedha. Wanti afaan jiru afaan isxinyaa jedhamu afaan agawoo ofiin jedhu afaan agawooti jedhamu jira. Isxinyaan kun afaan eenyu akka ta'e hanga yoonaatti hin baramne agawooti jedha. Agawoo eegammoo kuush ta'ee afaan biraa gidduu sanatti waan afaan agawoo kun safarri isaa ulaagaa afaanitiin immoo afaan warra kuush keessa hin jiru. Yoo afaan agawoo ta'e afaan isxinnaa jedhamu kun qubee mataasaa hin qabu. Qubee saabaa kanaan fayyadamuu ni barreeffama. Afaan baay'ee rakkisaadha. Afaan hedduu xaxamaa hedduu rakkisaadha. Isaanuu baay'ee ittiin fayyadamanii. Maariffatti kanatti isaan wanni jedhanii haa ta'uti bataskaanuma naannoo Laallibalaatti uumame kanaan warrumti tajaajila bataskaanaatiif dhufan afaanuma naannoo sanatti makanii isaanis achuma afaan kunis dhalate akkuma giiziin aksumitti dhalate inxinyaanis naannoo Laallibalaatti fi laastaa kanatti akka dhalatedha kan himanii. Haa ta'uti achiin booda warree kusadan afaan oromoo afaan isxinyaa afaan kun walitti makameeti afaan amaarinyaa kun dhalate jechuudha. Afaan loltootaati. Kana Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kan biyya kana bulchaa ture dubbateera jechuudha. Barreessee shangoo isaa irratti dhiyeesse sabni akkana jedhamu hin jiru afaantu jira afaan immoo nama hundaati jedha. Kanaaf amma garuu afaan kana fuudhanii saba tokko kennaniiru kun immoo waan biraa fakkeessira jechuudha. Egaa garuu akka feesaa ta'u amma karoorri kiyya afaan oromoo keessaa qaba. Eessaa itti dhufee oromoon jaarraa 16ffaatti dhufe silaa afaan jecha oromoo immoo eessaa amaarinyaatti dhufe eessa jedhu isin ibsuu barbaadata. Kanarratti namni akka xiyyeeffatu barbaada. Maal tachi keessa jira afaan oromoo waa hunda afaan oromootiin jedhu waa hunda. Kana dura viidiyoo darbe keessatti isuma nyaachuma mataan isaa injeeraa jedhan kana afaan oromoo akka ta'e hin beeku namni keenyas. Isaanis hin beekan namni keenyas hin beeku. Injira biddeen jira isa jedhurraa injira jedha. Nama dubartii haloo jedhamtu karra haloo laga haloo ka jedhamtu jira kaaba karaa manzee kanaan jechuudha. Haloo ka jedhamtu haadha giiftii biyyaatu jira bakka qe'ee akka sanatti nyaata nyaatanii jira jechuudha. Injeeraa ta'an itti dhiyaatu immoo beeddeedha. Beeddee akka ammaa kanaan qallanne beeddee eelee xiqqaa irratti tolfamu kan diriiraa akka amma biddeen ammaa kana jira. Isaan eega dhufanii tarii qallisan ta'a qallisanii kun akka amma nyaannee nuu ta'e jennu kanatti nuu tolchan ta'a. Innuu afaan oromooti. Isumarraa wasiin jala qabe. Achumaan tolchuuf immoo bukeessuu nu barbaachisaa beeka. Bukoo isa afaan oromootiin jedhu bokkaa jedhan. Waan biraa waatti hin daballe jechuudha. Isa keessatti bukaa immoo caabii yookaan gamboo jenna gamboo jedhan. Inni uffanna waan ulfaataa qorraa jecha uffannu dirriba jennaan. Dirriba bullukoo yookaan dirriba gaabiin lama walitti dacha'ame uffatamu jechuudha. Gorora tuufna fakkeenyaaf tufee jennaan. Tufee yoggaa jedhani taffaa jedhan isaan immoo laalaa kana. Ofuma keessanii madaala. Daldalatu immoo waan guddaa ta'ee beektee oromoo beekeen daldalu kun akkanatti isin tokkanatti biyya nu tolche biyya nu bilisoomse daldalaan biyya nu bilisoomse jedhee uummanni biraa galateeffamaa jira. Haa ta'uti daldalaan oromooti. Eenyuyyuu waan qonnaan oromoon dursu daldalaan oromoon lolaan oromoon dursu beekumsa bulchiisatiin oromoo dursu hin jiru Afrikaa keessa. Isa dura kana godhate hin jiru. Daldala irratti duubee jenna jechuudha. Duubeen afaan biraati jedhameeti afaan amaarinyaati jedhameeti dukkaana jechaa jira. Namni dukkaa barreesse baay'ee nama kofalchiisu jecha. Duubeen afaan oromooti. Boodan sii fida duuban sii fida irraa dhufe. Dukkaanni jecha arabaa akka ta'e ni beektu. Bukaara isa jedhu irraa dhufe. Bukaara dukkaana. Kanaaf duubeen afaan oromooti. Suuqii suuqanii achirraa fuudhanii gurguru suuqii afaan oromoo. Nyaacha keessatti immoo nyaanni guyyaa walakkaa nyaatamu guyyaa misaa jedhanii waaman. Kanaafuu misaan afaan amaarinyaati laaqana goona jedhee hayyuun afaan oromooti ta'uu kana uma godhate ta'uu warri afaan waalteessina jedhan misaa isa jedhu misii gabbachuu hin mise abalu mise gabbate jechuudha.
nyaata misaati. Nyaanni sa'a sana nyaatamu nyaana gabbinaaf hojiitti ifaajanii urki ba'ee dabqinee maal goone isa deebinee bakka buusuudhaaf gabbisuudhaaf kan nyaannu misaa. Misii nyaata misiiti. Isa sii jedhu isaa waan godhaniif isaanii goone harka keessaa urgufannee galleerraa garuu akka seenatti ani waan keessa jiruuf waan dhugaa ta'eef kunoo misaa kan jedhutu misiita afaan Oromooti malee irbaata isa jennu iraata nu taasisan jechuudha. Iraata. Kanaafuu amman keenya ta'uu hin danda'u. Keenyayyuu kun jedha jechuudha. Warri jiru mataan isaanii du'e Oromoo keessaa nama mataan du'e. Namni lubbuu du'uu wayyaa mataa du'e barbadaadha. Nama mataan du'e. Namni mataan du'e nama rakkisa. Namni lubbuu du'e ofumaa bada. Omaa rakkoo hin qabu. Namni mataa du'e baay'een isaa nama rakkisa jechuudha. Irbaata ho'attee nama gaas deebisee waan biraa jedha jechuudha. Kitaaba sarara tokkoon dubbisu waa tokkoon godhu taa'eetuma raajaa jechuudha. Ana baluuti kan biraa uffata qamisii jedhamu. Qamisii goonka afaan biraa miti afaan Oromooti jechuudha. Qaamessi qaama taasisi qaama wal fakkeessi qaama taasisi. Kanatu afaan biraa ta'ee nuti as taphaa gadaa jechuudha. Qursi jedhanii qursoo waan ganama nyaatamu waanuma ta'e waan garaan akka duwwaan taane itti aatan qursoo jedhaan Oromoo. Kan irratti nyaatamtullee qursoo leemmatii xiqqashuu kanaaf qursoo jedhaan qursii jedhan. Amaaraa dhiisaa jedhanii an biraa cireetti achi deeman jechuudha. Cireenis afaan Oromoo haa ta'u garuu qursiin afaan Oromooti. Qursoo isa jedhu irraa achi jallifatan. Uffata jaanoo jedhamu jira jechuudha. Jaanoo amma fakkeenya warri qimaanti jaanoo miidiyaa jedhanii miidiyaa bana. Jaanoo miidiyaa. Jaanoo jechuun uffata adii guyyaa ayyaanaa uffatamu. Keessattuu warri ulfaatoon jaarsoliin keessattuu uffata abbaa muudaati. Abbaa muudaa jechuun immoo hayyuu Oromoo kan gadaa tolche jechuudha. Warra gadaa tolchan. Koree gadaa tolchite. Koree gadaa hordoftu gadaa to'attu. Check in the balance gadaa administration. Maqaan isaa dhaamaan jiru amma gadaa waan gumeetti naqanii gadaa jedhanii surree mataatti maratee deemu kanaan ani isaanii waliitu hafee jira. Waan isaan sirrachuu dadhabee gadaan sirrachuu dadhabee gadaan bakka isaatti deebi'uu dadhabeefu abbaa muudatu bakka isaatti hin deebiin. Abbaan muudaa jiraachuu qaba. Abbaan muudaa beekumsaan muudamu. Muuxannoo jireenyaa yeroo dheeraa keessatti waa'ee jireenya bara sana keessa jiraatu namoota jiraatan keessaa beekaa olaanaa abbaa muudaa. Gadaa isatu tiksa. Seera gadaa isatti tiksa. Abbaan gadaa yookaan lubni yoo gadaa jallisee isatu sirreessa. Abbaa muudaa. Kuni dirqama barbaachisaadha saba kana keessatti. Kanaaf uffanni inni uffatu jaanoo jedhama. Jaanoo guddaa adii jaanoo dadacha'ee guddatee ittiin bareedu jaanoo jedhama. Gaabiinis achuma uffatuma akkasiiti. Gaabiinis afaan Oromooti. Isaanis gaabiidhuma jedhu. Bullukkoodhuma jedhu. Bullukkoon jaarsolii umurii ga'eessummaa waggaa 64 booda uffatamaa. Irra guddaa gaafa baalli gadaati kan ittiin beekamu uffatamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf surreen Amaariffa ta'eeti kofoo jennaan. Surreen afaan Oromooti. Surreen kan asii ol kaawwannu kanaa miti jechisa. Waanuma qaamatti uffatanidha. Keessattuu waan mataatti amma akka abbaa gadaatti maratamu kun suuraa yookaan surra jedhama. Surreen achirraa dhufe. Waan namarraa fudhate hin qabu sabni kun. Abbaan liqeeffatu malee jechuudha. Kanaafuu kunillee afaan Oromoo gaane afaan Oromoo dogoggorina hojjete jireenya koo keessatti afaan Oromootiif barachuu dhiisuu kiyya. Warra afaan Oromoo baratan mindaa qofaaf mindaa ittiin nyaachuudhaaf barsiisa afaan Oromoo mindaa ittiin nyaachuu qofa waliin qoradhu afaan Oromoo waan akkanaa jira. Waalteessuu jechuun kana afaan Oromoo mandhee tokkummaa Oromooti, mandhee beekumsa Oromooti, mandhee guddina jabeenya Oromooti afaan Oromoo. Afaan Oromootiif dhumaatii jirra afaan Oromoon badiniitti. Kanaafuu akkanatti keessaa hirribnee ansaa gannee namaa itti makaa araba itti guuraa jiran amma afaan arabaa itti guuraa jiran jechuudha. Bullukkoon afaan Oromooti. Farda maaliin luugamu? Luugaam jedhanii luugamu maal luugaam jedhani. Fakkeenyaaf gugsii fardaa qopheessaree warri aga'oo beekamtii fardaatiin tapha waggaa 3 karaa salaalee kanayyuu namni itti hirmaatee dhaqee godhata. Waan meeshaa fardaa hunda afaan Oromootiin waama. Luugama jedhu kooraa jedhu koruu irraa dhufe kooranii. Egaa wanti nama isinii kaasu kun hundi murteessaadha beekaa. Waan nyaataati, waan uffannaati, waan bittaa gurgurtaati. Kana kan hin uummatin waan biraa hin uummataan gaafiidhuma ani isinii dhiisudha. Kan biraa amma fakkeenyaaf warra aga'oo kun waan hunda guyyaa sana yoo ilaaltan gara fuulduraatti hordofa waan isaan waamam
ashaan kitaabni fardarra jiru afaan oromootiin waamama. Luugama, kooraa, uddeellaa. Ka biraa fakkeenyaaf amaariffa keessatti kooraa isa jennu koruudha. Koricha jedhanii afaan amaaraa godhan. Korma isa jennu kormaadhuma jedhu. Kaabbaa, kabaa, kabuu, kabachuu. Kana dura viidiyoo koo ka biraa keessatti waa'ee kana bal'inaan isinii kaasan. Qixxaan qixxuma kun. Inni kun nyaata gamee ilaala. Waan nyaata yartuudha iyyuu silaa. Kana nurra afaan oromoo isa jaarraa 16ffaa dhufe irraa achi darbaare ilaala madaalaa siin. Waan loonii keessaa ayibii ilma jedhu ayibii afaan amaaraatti fudhata innumti keenya iyyuu. Ayibaayee jechuun wal bute, wal guure, suntuure jechuudha. Ayibaayee jechuun hin ayibaayee. Maal ta'e wal guure. Ayib jedhan achi garagalcha. Dheessaas warri dheessita. Kun afaan oromooti. Waan daabboo jedhu daboo irraa dhufe daboo yeroo durii kaasatti fayyadama. Gaafa uummata naannoo galaana abbayyaa kana jiraachaa ture naannoo laayin naannoo durduroo keessa akka Heroodites barreessee jira. Uummanni gurraachi waan daabboo jedhamu kana akka nyaatu. Keeleeti jedhaniini. Keeleetii nyaataa jedhee barreesse. Keeleetii. Isa inni qixxaa jedhu kana jechuudha. Keeleetii nyaata. Nyaanni isaanii beekamaan yeroo mara keeleetiidha jedhee barreesse. Heroodites uummata gurraacha, uummata Nubiyaatidha. Uummata Misir duriitiin keeleeti. Egaa daabboo kan amma jedhamu Yashawaa daabboo faabrikaa minaamin jechaa oolan kun daabboon daboo isa jedhurraan yeroo daboo qophaa'a bal'inaan muramee kan nyaatamu kun daboon isa fayyadama. Kanaaf daabboo waan nyaanni isaanii qophaa'u daabboon. Daboo shaashii waan adii shaashiidha. Qabadda afaan oromooti. Asirraa fudhatan. Cuukkoo akkasumatti fudhatan. Bassoo akkasumatti fudhatan. Kottee akkasumatti fudhatan. Dooqaa jedhanii fudhatan. Duulaa jedhanii duula. Warri duulaa dur gaafa meeshaan hin jire meeshaa duulati. Duulaa kan jedhamu. Isuma kana fudhatanii duulaa jedhanii nuti immoo baqachaa jirra. Keenyaa miti gataafii jirra jechuudha. Ka biraa galabaha kan galurraa han achi bahu galabaa. Kan callaan manatti galu kan irraa immoo achi bahu galuurraa hafu galuurraa baha galarraa baha galabaa. Bakka afaan amaaraatti galabaa waan jedhanii eessaa jiran waan baay'ee qormaata keessa seenee jira afaanichi jechuudha. Waa'een qubee kanaa wal qabata, waa'een qubee kahaa kanaa wal qabata. Jaarsoliin oromoo dura kahaa dur jedhu isa. Kanas kanaa wal qabachiisatti ilaala uummata keenya. Ka biraa rafuurraa irafti jedhan. Rafuun irafti ta'e. Rafe arrafe. Du'aadhanis arrafe jedhu mitire irrafe beeka. Irrafe rafuurraa iraftii ta'e arrafee ta'e. Kana yaadadha. Reeffan gaalaala arrafe jedhuun reeffa arrafe jedhuun reeffa isa jedhu jechuudha. Kan nama ajaa'ibu bulchiisa isaanii keessatti shangoo waan jedhan qaba. Jedhama gaafa dargii paarlaamaa ishiin jedhamtu kun shangoo jedhamti. Gaafa Hayilasillaasee Indaraasee jedhamti. Gaafa dargii immoo shangoo jedhamti. Shanacharraa dhufe. Maqaa shanacha jedhamutu shangoo ta'e. Warqii isinitti meerra. Warqiin afaan oromooti. Waqaruurraa dhufe. Caancoo ka jedhan coocoo caca'oo jedhanii waamu lafa caancoo jedhamu. Caca'oo jedhamu. Kunii maqaa lafaati. Gingiliidhaan agangilii jedhaniin. Burreedhaan buree jedhaniin. Maqaa lafaati isaan kun beeka. Waancuma beeka. Waancuma fudhatanii. Onaa jedha afaan Giizitiinis afaan Amaariyaatiinis onni onuma. Onaa jedhanii. Ona bakkee namni jiraatu bakkee namni warri baay'ee qaqeeffatee qixeeffatee keessa jiraatee immoo irraa siqe. Ona hin one duwwaa ta'e isa jedhu onaa jedhaniini. Kana kallattiin itti fayyadamaa jiru. Muuda kan jedhu qibaati jedhama. Muudu qibaati jedhanii tiraansileetti ta'e inni kun jechuudha. Muudaan akka mudaa'e kan jedhu tokko yoo argitaniitu ta'e mudaa'e kan jedhamu gingilii xiqqashuu dhadhaa muudaa keessa taa'udha. Dhadhaa muudatu keessa taa'a. Kun bara Ijiptii duriirraa kaasee saba kana keessatti kan mul'achaa jiruu fi muuzeemii Laahoor, Ijipti, Kaayiroo bakkee hunda kaartum iddoo kanatti qodaan kun boraatii wajjin wal bira jira. Qabee muudaati yookaan okolee muudaati ishiidhaan mudaa'e jedhanii. Aaneenyuti ishiin qodaa muudaati. Qodaa muuduun jechuun waan ittiin muddatan ka oromootti waan ani mun qabu. Waan mixii jedhamu immoo mixiiti jedhanii. Mixii xiqqashoo jechuudhaaf amma
akka ilbiisa lafarra deemtuun mixii jedhaan Oromoon. Isaan immoo mixiitii jedhanii. Kanuma tamaarinya godhee rakkatnee bakka itti gallu bakka itti dabnee makaraa abbaa keenya argina yaa sabanan. Kabiraa abbaa warraa jedhanii fudhatanii nama abbaa warraa jecha abbaa warraa uummatanii tuqa jaarraa 16ffaatti dura dhufee jiraachaa ture. Abbaa warraa immaa warraa abbaa warraa waan tokko waan gaafa qabu kan ittiin waa utuban baallaa kan jennu nutis baallaa achittis baallaa lakkaa'ee saniin fixu jechuudha. Kanaafuu uummanni kun hangafaa kan jennuun kanaani lafaa kaanee miti. Lafaa kaaneetii miti jechuudha. Lafaa kaanee hangafaa maalodhaa maaliin beekamaa jedhee dhaadachaa hin jiru. Argeen laaleen hubadhee tanan jechuudha. Of hubadhaa warri ofiin hubate. Warri waan keenya nama dabarsitanii laachaa jirtanis keessattuu afaan kana laalchisee dipaartimentiin afaan Oromoo waaltiin afaan Oromoo beeta biraa nama addaaniruu fi saba addaaniruu waan hin jirre uumuu dhiisatii kanarratti hojjedha. Seenaan sin gaafata. Ittiin biddeen nyaachaa jirtu barsiisonni afaan Oromoo, dipaartimentiin afaan Oromoo, mootummaan naannoo Oromiyaa, barnoonni naannoo Oromiyaa irratti hojjedha. Kunuu yoo tokkummaa biyya kanaa barbaachise kunuu mallattoo tokkummaa tokko akkamittiin afaan kun jechi kun wal keessa fudhatee paanaalii kanarratti qopheeffamee haasa'amuun mataan isaa kallattii tokkummaa dhugaa tokkummaan barbaadame tokkummaa maaliif barbaadame an barbaadamu waan biraati isa kanaa miti itti ishiin sababa malee jechuudha ittiin namni keenya rakkatu. Kanaafuu egaa viidiyoo gabaabduu kanaan kanas ni dabarsuu barbaade. Sabni Oromoo saba gaafa Afrikaati badhaasa meeqa lafaa qabu. Afaan Oromoo mallattoo tokkummaa Oromooti. Mallattoo waaltina saba kanaati. Garuummoo badhaasa saboota lafa biyya kana keessa jiran hundaaf kenna jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa Afrikaa kana qofaa miti baha Afrikaa giddugaleessa Afrikaa jiran maqaadhaan jira amma fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Gaanaatii fi naannoo sana naannoo kaaba Afrikaa kana waloo kan jedhamu jira amma gosti afaan Oromootu afaanuma Oromoo sanatti walloo jedhutu illaafatee neerate waloo fiichariin isaanii uummatuma numa fakkaatu. Kanaafuu uummata hangafa Afrikaati. Afaan isaas immoo hangafa afaan Afrikaati. Wanni jennu keessattuu Itoophiyaa keessatti afaan jecha afaan Oromoo of keessaa hin qabu lakkii of keessaa hin qabu afaan Oromoo irraa qulqulluudha jedhu namni gadi bayaa dubbatu yoo dhuguma nama ta'e yoo intellectual qorateera ta'e jechuudha. Kanaafuu nuti waan namaa kennine malee waan namarraa fudhanne hin qabnu. Lafa saantimeetirii tokko namarraa fudhannee itti rakkannus hin qabnu. Aadaa waan xiqqashuu namarraa fudhannee itti rakkannu hin qabnu. Kanaafuu sabni keenya immoo kanallee ilaalaatii tokkummaa keessan cimsadha. Kanarratti hojjedha. Baqachuu qofaanis biyya kana baqachuu qofaanis wanta keessaa ba'an natti fakkaata. Keessa waan hunda baqachuudhaan jechuudha. Kanaafuu ispeeshaal kuni waan ilaallatu afaan Oromoo ilaallatu. Dipaartimentii afaan Oromoo biiroo barnoota Oromiyaa ilaallatu. Biiroon barnoota Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu jalqabeera. Kutaa 9 kutaa 10 amma kutaa 10tti barnoota kennaa jira. Hayyoota ofitti dabalaa beektota ofitti dabalaa afaan kana guddisuuf ta'e ofitti dabalaati irratti hojjedha. Afaan kun immoo mallattoo saba kana walitti hirkisuutiifuu hin ta'a jechuudha. Waan addaan fagaate akkanatti akka gargara malee fagaate kana dabadabaa miti walitti deebiftan barsiisuudhaan waan hordoftaniif galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa. Egaa viidiyoo koo akeekan duraan ittiin ka'ee deemaa turerraa wanti garana deebise wanta baay'ee waanuma uumamaa jiru irratti wantoonni baay'een kun namni otoo hubate otoo qalbiitti isaatti deebi'ee qalbiitti wal deebisee yaada jedhuufan kana isinii kaa'ee ulfaadhaa jiraadhaa galatoomaa waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Akkuma barame immoo waanuma xiqqoo kana firaan nugaa namaan nugaa isiniin jedha galatoomaa.